abiyyi jidduu dubbiin gara xumuraa dhufaa jirti implication isiitu maalidha kottee duudaan hedduu mufatte kottee duudaan qabsoota nyaataan koopii godhaa jirti koopiraayitii illee nuti tiksuu qabdan jennaan adonnoo eessatti himannaan beeku jechuudha waan nuti beeytee hoggaa meeqa dura irra hunna isaan amma itti jiranii jechuudha there is something fishy is going on qabsoota 2014-15 yookaan irratti taate yuunivarsiitoota keessaa jalqabdeetti haayiskuula seentee achiin hawaasa seentee kaaftee jechuudha amma barattoonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraa akka lafaa jechuu silaanii kabalaa jechuu kiyyaanne waa kun keenya bara waan biraan uummatan jechuu kiyya barbaadan kun simboolii keenya jechuu nyaata dhiifanii yuunivarsiitii keessaa eega nyaanni dhiyaate booda irraa haanii deemullee ta'e kottee duudaan koopiin godhaa jira jechuu somehow nama kalee beetee I don't know nama kalee beetee qayroo tana akka gaarii beekuutu mala isaan bira dhaqina fakkaate erga rabbi ni shakkee jechuu tooftaan amma isaatti deemaa jiran exactly akka nuti 2014-15-16 jiru sani jiranii jechuudha. Hoggusi shakkee sabuu akkamiin jiru tooftaa keenya hatu jiranii iroo namoonni jala hatan qabaniidha. Egaa isa dingaltu isan jechuudha. Egaa isa waadooti walitti hihidha wayii sani tuttuqaa jirra jechuudha. Gama sin ka'uun isini mala. Revolutiona ammoo waan takka wanni sabni kiyya dagachuu qabne amma booda warraaqsi gondarii hau Oromiyaa fayyaduu dhufa jettanii yaadina. Now. Akka ajaa'ibatti eeggannoodhaan qabsoota nya gaggeeffachuu nu barbaachisa. Already amma magaalaa shirkaa keessa eenyutu yaameen beekuu qayroon beetee daawunitti kaatee jechuudha. Bakka amma akkanuma kaaneen deemnu jechuudha. We have to understand. Uummanni shubbisa jiranii Oromaaraa shakkaa jira jechuudha yalmaan ayyaa kan hubattan taate. Boona hubattamu akkam? Oromaaraa shakkaa jira. Wanni beetee naannoo Amaaraa godhamtuun yoo naannoo Oromiyaatti godhamte abiyyi kutuun isaanii mala. Amma nuuf waa fida. Kanaafuu ammas beetee waan irra hunnatti deebiin qabnu wanni nu goonu qabsoon teenya tuni ta'ii fi warraaqsa fi hoggannu ni ta'uu qabdi jechuudha. Keessaawu warraaqsa waraanni bilisumsa Oromoodhaa hogganu ta'uu qaba haama booda. Because bikkuu diinu tuttuqaa qabdii fi sanin I don't trust anyone amma. Ijoolleen qeeroo gaara jirtu yoo waamicha gooteef kaa yoo waamicha achirraan dhufin woo buuzan dhooluu fi jechuudha yoo kottee nu daarafati. No. Abiyyi hojii rakkoo qabna yes rakkoo siyaasaa ta militeerii waa hedduu qabna. Ammoo aarsaa keenyaan ka kottee abiyyi buufnee kottee duudaa achi keenyu jechuudha. Sabni kun itti fufuun qabu. Eega sabni kun aarsaa kafaluu isaa hin oolle xumura itti godhuu qabda qabsoo teenyatti. Malee no qabsoo warraa isa suphaadhaa kanan barbaadu jechuudha. Hoggaa feene asii ammaas Tigreedhaa walitti hirkachuu asii ammaas Oromaaraa jennee Amaaraatti hirkachuu no. Nutti isin hirkatin isaanitti isin hirkannu qabsoon teenya of dandeessee imaluu qabdi. Woo jarjaran qabu jaraan nuti. Hoggaa 150 gabroomna jechuudha. Maal amma shanin teenya wanni shaaruhaan. I don't care. Namni ammoo isarraa fudhatu anaa jechuudha. Oromoo irraa fudhata. Akkasii yaadu qabu jiru namni bikka isaa buu qabu nuti sirna keenya bikka isaa buufannee oofanna malee beetee isaan wajjin siree hurgufnee isa fonqolchine isaan irra keenyu jechuudha. Na amana mootummaan har'aa tuni aarsaa uummata Oromoodhaa miliyoona meeqaanii mootummaan tun har'a akkanatti beetee laaffattee jirti jechuudha. Ilkee sossoote akkanii kottee duudaan already hafarsu fadha. No. Ilkee san maastishinii bikka deebifnaa jechuudha yaaganu qophoofnu walii galaa bakka. Bona hubattanii jiran isan. Akkamatti gammannu jechuudha no it matter eenyutti aanaan jarri ammoo wanni isaan dalagaa jiran post abiyyi irraa haasawaa jiran naaf isan ammoo abiyyi akkami kuffisnarra biizii gaafa wayyaanetis akkana taane kunu akkami wayyaanee kuffisnarra biiziidha jarri ammoo post wayyaana irratti qophaa'anii kunu harkaa fudhatanii jechuudha taraa tanaas barsiree tana beetee achi ilaalaa waraana keenya qophaa'ee humna ni qabaa'ee warraaqsa ofii tikfachuu hin dandeenye hin goonu no aarsaan kafalluu bilaash warraaqsa ofii tikfannu ofii hoggannu hoggaa bu'aa buusee itti tikfachuu dandeenya. Injifannoo nuti tikfachuu hin dandeenye no. Shigigir mangistii no. Shigigiriin biraan jiru adeero. Bilisummaa takka pipi. Yoo bilisummaan teenyaan dhiyaate haa ta'an qabu. Haa ta'an. Kanaafaan beeynaa jechuudha. Mootummaa gaaza fixatte tana haguma nu hayyamneef turti. Haa turtu haa. Habar mootummaa tanaan kottee duudaa jarri waliin godhuu deeman maali? Lola kaaba gaggeeffamu kana gad deebisanii nuufi inni asii wal ari'anna isaan already mootummaa jaaraa jiran godhugaa sanii maali. Noobatanii jiran wajarri mootummaa jaaruu jira. Mootummaa tana keessa already borobboranii jiranii sigge. Opidiyoo tana keessa tabeetee post abiyyi irra dalagduu jiru jira. Nuti achi kaayachuu hin dandeenyu. The problem is yoo usne saba kanaan nyaadhamu. Dubbannee deebiin haa badu jechuudha. Opidiyoo keessa warra beetee Oromaaras akka jeelu jira. Baadeen keessa warra exactly one opidiyoo kaleessa 2014, 15, 16 godhaa turte. Wayyaanee hojis miila tokkoon taati miila tokkoon ammoo
warra isa kana keessa information kannuudhaan amma Itiyoo 316 almost OMN 2014 15 16 san ta'e information oowwa kana baadin ol ergaa jira Itiyoo 360 gubbatti jarana revolution qamamaa jamuu jira jechuudha no batta bokkam no teenya amma hinta taga sola dubin hata ummad oromoodhaa calculation akkana godhuu dandeessaa hedha gubbinti mootummaa ofii beekee lagannaa meeqaan laaffifte mootummaa aarsaa meeqatti kafaltee laaffiftee addunyaa irra saaxiltee laaffiftee mootummaa bututtee qofa jirtu tana haa beektee muka jala keenyaa jechuudha haga qophoonu no mootummaa tana isaan tabilchaatte immoo beekadhaa dubbiin kireeditii gaafa nu revolution jalqabe sanu guyyaa lama moo sadiin wajjitti daataniiti nutiitu abiyyi kuffisee cukkaani bara waan nu butichine kana isaan amma dhiibanii darbuu deeman Sambodo mata ti dubin bar diga kenya finne da hadero esa oromana na kitese bartara qeyroni finne bar baratota amaratu lafe fide arsa sanitin ufte kanafu ko taqla ministeran godani jirani wolin jira churan wayani supinati fufna ya akhi woni supinu jurtu ambas qabso bira gona choy tajirtutum hataysu ebete shaytana mardan sabo marren beenara shaytana be khani wayan nutama shaytana beenu khana nute choy pipu manu shaytana nu beenu utakasha bomida tisaran waya siniyan warana kenya jabeeffanne hidhachiifne qabsoo waraanni hoggonuuni arakiloo sinu barbaanna malee qabsoo beete waraanni keenya gaara keessatti hafee waa takka raaquman qabne taasii magaalaa sirkaa keessaa fi adaabaa keessaa warri awwadaa tasgabbaa wadeero no warraaqsa abbaan beeyne no ilmoon abbaan qabne diqaala mokkam warraaqsi abbaan qabnes diqaala naa saniima warraaqsa diqaalaadhaa gadi hin gaggeessu we need to know eenyu hoggonu jira eenyu kabarattoota keenyaan kaa'ayachaa jiru ega qaama nu amanu ta'uu qabaadha ijoolleen teenya aarsaa kafaltee hotee duudaan hin muunnu jechuu yaaraa kilootti wana wata mokkam hin muunnu no beetee waan amma deemu duun quba qabaa fi sadii jedhe already plaana fixatanii harki dheeraan tokko duru waliin mareechisaa jira Washington DC keessatti taasoo adeemaa jira jiran gruppii OPDO jira mootummaa keessa jirtu haalaan jeessitu tasgabbaa yennaan warra OPDOdhaati wali sanin jan waa bakka lamaanuu dhoomina nuti san saaxilla gabaabdutti nama yeroo ammaa tana keessatti hottee duudaa cinaa dhaabbatee abiyyi kuffisuuti dura dhaabbanna yoo bira dhaabbachuu taate waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbannu karaan gabaabaan gaarantii qabu sanii jechuudha Oromoo fayyadus hasaaraa lama daleen waraanaas dhabnee bututtu warra mootummaa gubbaa jirtu tanaas dhabnu maqaa keenya irra jira jechuudha at least wana hubattamu kam kanaafuu OPDOn tasgabbaa you have to choose aangoo harkaa qabdan qabadhaa ta'a gargaara waraana keessan hottee duudaa ala dhoka no wani shigigir magistiidhaatis tanu taqabbalu jirtu jechuudha am haarettenya izeemaa fi abinii fi maarree fi jinni wajji hammaas isaan shantamii nu beektee dhaaba sadii waan hin taane jechuudha abaa'oon hidhaa jira kaafaanis bilisummaa akkasiin qaban waraanni keenya gaara jira mootummaa arra jaaramu jirtu tana keessatti eenyu maqaa oromootiin eenyu yaammatanii gaggeeffachuu jiranii sanii saaba isaniif hin dhiisee jechuudha nuti wanni jennu maali qumaara haaree as deemu kana hin deeggaru qeeroo fi qarreenis no aarsaan kafallu yoo waamichi jiraate herrega istiraatiijii militeerii hojiidhaan walitti qindaa'en laallee sanuu beekte taayimii ishii laallee humna keenya laallee mootummaa teenya lafarra qopheeffannee sirna kuffisnu san akka dhaaluu dandeenyu akka tikfachuu dandeenyu hottee duudallee irraa guusuu dandeenyu humna akkasii jaaranneeti abiyyi beektee nageetti jennaan jechuudha sanii ala beektee nuti gaara keessa biizii nu gootanii nu duuba ammoo wanni isan qammamtan tuni hin fuudhannu aboo jarana dubbiin isanii galti jaran ba dubbiin jabduu fi sanii jee dubbiidhaatu jabdu jijjiirama laal gaafa sanuu dogoggora keenya maali silaa gaafa sanuu wayyaaneen bar bututte mokkam bututte bar wayyaanee dadhabattee afaan kufiisaa jirtu silaa oromoo wayyaanee irratti miti ka fokkos godhuu qabnu sirna post wayyaanee san irratti silaa karoora lafa kaayachuu jira bar itti qophoonee fi OPDO achi keessanii jechuudha akkanami yenna tolo beetii sanii bar yenna tolo beeti girgiddaa sanbaleexii sanii yenna tolo beetii 2018 khasaarre jaran yenna tolo beetii aqwaraatiidhaan ammas no karaan gabaabaan oromootti aangoo dhuftu jirtu aqwaraatii miti aarsaa barbaachistu gatii guutuu sabbi kun kafalee walabummaa beektee maawaara bilisummaa waara birmadummaa waara sirna mataa keenyaa gadhaaban qabsoo kana booda barbaannu jechuudha qabsoo arratti jiru tana booda qabsoo barbaannu nuti
qabsoo tana booda jireenya barbaanna akka oromoo kabsattu barbaanna akka oromoo barattu misooma guddattee addunyaa walqixxaattu barbaanna malee arraas jarjarree karaa gabaabaa jennee beektee qotti duudatti heerumnee arraas ammas beektee amata lamaaf sadii hoggaa isin daandureen jaarraan abbaa gadaa baa nutti kaatee amala isii kakalee isaa fidetti shawwadamne ammoo shawwadamne no gaaratti man deebine hamma kurfoonuu shimbirroonuu kurfootu malee hin barartu jette oromoon wala dhageessa bokka bijaraan so waan qabatama lafarra jiru maqaawta dhabuudhaaf ammaaf qophii miti ififuu as baati eeggadha ififuu oromoo faffaarsuun tudhufuuf teessi qottee duudarra waan naannoo amaaraa keessa deemu jiru akka gaariitti ilaala namni muuvmentii san deeggaraa jiru eenyu kanaan jetta taate warruma abiyyi bira jiru abiyyi yoo beetee qottee duudaa tasgabbeessuu barbaadde warra si bira jiru kana fattasha deero sakatte ilmaatu oduu aaqila ta'erra lolli waraana bilisummaa oromootti labsite dogoggora kongo stubidummaadha jechuudha namni hogguta akkatti diina lama wajjin lolan baanu obviously wayyaanee wajjin wallaluu hin dandeessu economy ittiin qabdu waraana ittiin qabdu yoo wayyaanee wajjin kan walii galtu taate walqaat gadhiifta officially dubbatte you said it you gotta do it yoo kana goote namni ati walqaat irraa bahuudhaaf si duran dhaabbanne oromoo qofaa jechuudha because duraanuu bahii masi jechuu turaniti namni ammoo yoo ati kana goote sarara diimaadhaa yoo ati kana goote beetee si qarxafna qarxabsi goona kajoo ammoo qottee duudaadhaa jechuudha because isaaniif rallying point master planii akka beetee nutiif master planii dhaati walqaayitiin master planii isaaniiti the rallying point amarri yoo walqaayitii tana beetee easy gadhiise hulii mataatti walii ummata isaatti walii qabatu hin qabu so they gonna use this as a political tool jechuudha walqaayitiitti fayyadamuun isaanii shakkii malee duba lolli ati amma qottee duudaa fiitee nutti gaffidduuf kamaaliiti jechuudha aqliin qabdu malee the use arra silaa sii galtee arra silaa waraana keenyatti harka kannatta win-win arra silaa beetee faannoos ala dhookitee oromaaraas fashasiftee PPC arra waraana bilisummaa oromootti harka kannattee perfect nuti bar gawwaa miti jechuudha jibbaa keessaniif isan ariinee amaara waliin nuti no we don't do that isanoo aaqilummaa yoo qabaattan beetee yeroo takkatti nuufi amaara wajjin waliin lolina diinummaan nuufi isa jidduu jirtu hin jirtu isanitu amaanaa teenya nyaate so stop this game jarri isanitti kurfaawaa jira dubbiin Tigraay yoo baatii sadeen ammaas deemu kana keessatti beetee walitti dhuftanii wayyaanee wajjin walii galtee godhuu baattan diinagdeen tee zeeroorra jirti gaazaa waan itti bitattu hin qabdu jechuudha namni beetee akka ofii beeku alaa waliin lallabuudha rakkootee beeyna lafetti kanaafuu rakkootee waan beeynuuf nuti ummata saba gadaan bulee warra dantaa ifii beeku jechuudha oromoonis yoo ati qawwee duraa dhaabde nuti qawwee sitti hin dhukaafnu ammoo diina keenya arras boros iftaans qottee duudaa sana ammoo we need to do together yoo feetan yoo godhuu baattanis we are coming anyway jaalattanuu jibbitanuu even abiyyiin odoo bu'e hatti aanuu dhufee suman dhiifne nuti numan dhiifne qabsoon arra gaggeeffamte tuni ta xumuraati abiyyi achirraa kaastanii oromaadhaan osseenuudhaanis beetee oromoon qawwee lafa keessanii yaadina no gaafa san oowwituu jechuudha haga dandeenyuun akka isaniin seenne ni goona politically military diplomacyidhaanis yoo ammoo dhiibbattee mootummaatu gawwummaa isiitiin odoo nu durtuu kufte wanni goonuuf hin jirtu gaafa sakka bikkoota akkattuu isanii kaanaa jechuudha walaa abiyyi kute abiyyi booda dhufu ta'us nageenyi hin jiru tan gaaratti au gaaratti oromoon isan gawwoomsitan arra oromiyaa tana kee addunyaa tana gubbaan jirtu oromoon akka 2018 gawwoomsitan no hin jiru bardaa sanima abdii kutadda qottee duudaa wanni isin qopheeffattee akkuma abiyyi oromoo godhan kanatti abiyyi biraa sanii fiduuf deemanii jechuudha sirni Amaaraa taha mataan ammoo oromoo taha diigeenet 2018 karmattee bara sirni harka isaanii jira mataan ammoo itaamaajorii baharree jinni kun ka isaaniiti jechuudha kan nuuf kannan no sirna qabneeti nuti sirna mataa keenyaa jaaranneeti gaambeellaa mataa isanii goonaa jechuudha we know how it works ummanni Ameerikaadhaa maaliif Ilhaan Umar senetara ta'uu isiidhaatiif amma kongressmaanii ta'uu isiitiif maaliif rakkatin because sirnichaatu Ameerikaadhaa Ilhaan Somaalee taatus that doesn't change anything Ameerikaadhaaf inumaatti fayyadamaa jiranii immeeji Ameerikaatiifu dimokiraasii Ameerikaatiifu isuma tanaa'u Ameerikanaayizii godhanii itti fayyadamaa jiran Obaamaan gurraacha sirna san jijjiiruu danda'e no sirna Oromoodhaa uummanneeti gurraacha gaambeellaa finnee piraayim ministeera san itti goonuu barbaadan kanaafuu Oromoo footoo achi nu keessee namni ati gawwoomsitu jiru jechuudha yoo feetan laal guututu
ministeer guututu oromo goda waraana generaal guututu oromo goda we don't care qabsoon tanyatti fufti because sirni keenya ta'uu dhabuudhaatu nu bochisaa jira waggaa 150 sirna mataa keenyaa ijaaranno sabaaf sablammii wajjin wala bataanis bahu tan ummata oromo murteeffataa jechuudha talawaan isanis harkaa qabdanii miti anaa miti ameerikaan harkaa qabdu jechuudha hiree ummata oromoodhaa USA ma murteessu shabbo miidiyaa miti abaa okaafaa miti oromo waan fedhu fi murteeffatti gufuu arra isii fi referendum isii jidduu jiru ni kaafna gufun tukkaanaan ummanni oromoodhaa waliin jiraachuus filannoo isaati adda jiraachuus filannoo isaati amma wanni takka tayyaqiina taate biiti maqaan isii Itoophiyaadhaa jiraachuun teessu afaan amaaraa afaan sirnaa hin jiru alaabaan aragwaadee qeebica kana hunda irraa taraadha jechuudha walabummaa oromiyaa amma beetee Itoophiyaan oromooteetii sanii dhufu teessi jechuudha sabaa fi sablammiin waliin jireenya isaanii irraa rakkoon qabu namni jibbini sirna amaarri yoo tole achitti bulchuu danda'a jechuudha Wono batamo kam jaran khalafu taba haariya rimee beetee dubbiin amma gana qammamoo jirti ififu dirree ba'uteessu we will see within 1 month amata haara Itoophiyaa irratti waan as ba'u laaladha bila shaasaan jiru beetee waan borutti qaanfanullee hinaasuuf ololaa miti namallee tuqura kajillaan qabnu ammoo wal nuti arkaa jiru maali warraaqsi yeroo ammaa tana keessatti naannoo Amaaratti gaggeeffamaa jiru interestii keenya PP qofaa miti nus miidhu jira akkamin nu miidha odoon feena ummanni keenya bilchaatee dhooruu deemaa jechuudha qeeroof qarreen abbaa dhabanii bar yeroo ammaa tana that's the truth abbuma dhaban malee they are ready abbaan isin dhufa fagoo hin jiru moo abbaan isaanii haaree as ba'u ta'a jechuudha ammaaf dubbachuutti hin jiru so qeeroof qarreen riboota beetee gondariinii oromoo kaatee rafti no nuti yoo lolannees kophaa hiriirri keenya kophaa خايون تاني أدى ولتين عن قبض يتوي خدت دو دواجين تمسلون برباج سوبر نما مليون تربات مدير أبيين ورم وراف too small إبرجع ولمت نوك داير ملي جاه ولت نوكن دوتي متو جيني راف ناتوي كابسون تانيا ورم يا برا خدت تو سبعة شمين داو جيسي جاف أفريقيا تفوني جيسي يتوي خنافو ونما نتبيته خدت دو دتي أرم إسا برا قلة إسا وجينها كابسون جينا جيسونو في جرت ونو قنا دوت warri tana godhuu deemtan illee ati seenaa teessan hin balleessina opiniyoon biyya keessa adaban gargaar waraana kee takka biyyi bira taa'e adaba godhadhu weetee sagaggaalummaa hotte duudaa wajjin ooftan gabbaanee saaxillaadha aboon hawwattamoo kam woo dubbiin jabduu hagala ji'iidhaan nu dhufee fi isaniin jedhe waatu biraa beekee gurbaan ayo wala kada kay jati o dilo ci parti santan yesa abo dubbi tala namu woninga akka gari jala dema mijale abasha jala dema akka garitti pejile sani youtube sani amari haram dema mal awochu because mirqana jaban isan kaysa tarka jira somehow network ki dil fatari jiran amma sadarka university kaysa jiran high school kaysa le jal qabal bandira gabu fatani shawarobit irratti already bete desse shawarobit dawra barqos dawra barhan khana hundatu wati wal geesse jechuudha wanni tu bilaashi hakkana kaatu qaama organize godhu jira qaama dhokote hamootummaa keessa jiru ka revolutiona qeeroodhaa koppii godhee naannoo Amaaraa kaasu barbaadu jira revolutioni calculation isaanii maali yoo nuti haane Oromoonis ni haatiidha no nuti bar duraanuu haanee jirra jechuudha isanis kaa achumatti nutis teenya beekte homa gaggeeffannaadha kanaafuu qeeroo fi qarreen aarsaa hin barbaachifne beektee warraaqsa diqaalaadhaatiin hin gabsoonu yoo kaan dhuftees abbaa beeyne waraana keenya qindoomina wali qindeeffanne yoo barbaachifte ni haana yoo barbaachifte ammoo waan quban qabnetti qeeroo fi qarreen aarsaan kafallu Amaara muuduudhaaf hin qabsoo no haa ta'u harka dhibba fippinaa teessu iddoo kotte duudaan asirra deebitu qabsoon teenya qabsoo beektee nama dhaalchiifna galchituudha jechuudha nuti woo kam jettan jiran yoo dogoggoree galu sirra isaanuti ammoo dantaan saba kanaa nama tokkotti hirkachuu barbaannu Amaaraas hin barbaannu Tigrees hin barbaannu Oromoo miliyoon 70 ni geenya waraana qabnarra qeeroo fi qarreenis kallattii waraanni keessii kanneen kai finish sabuu isaanuu jajjara waraanni keenya waan dheedhittuu san yaamu jechuudha that's why wanni ilaarraatu haan hin dhufiniif waraana biraaf because amma hin barbaachisu amma humna keenya cinfachuu nu barbaachisa because boru yoo mootummaa tana qeeroo fi qarreen kaatee kuffifte maaliin biyya eenyaa jechuudha
برجر مليون جهات ويدتي جرا خطي دودا بلينكي ريفولوشن يقول no it's very dangerous بيتي وراني فانو ساني خنچلتي اواره هدتي خنچلتي درغغيسي ساني خاونتوني is dangerous سينجي موتوماتو بوتوتي جتي لافتي جتي إيبا تكون دن ديسوي شوي جرو يو هاجر تقاب سوف نسب باطلا ما سديو قبسان ركو غدو دفا خنافو نو كونيغا دنتاتي نيا كميتي فنال اتنير كنورا هيري إسان غدن اتنير كنوتي نو هاتا أني سرنجي بر بيبي ناتيسو هيري غخي بوتي إبرا كسي ويوم نتي بو أجر نبو قبدي بيبي مالي إساني مخبر تيسو شوي فاكت نمني مرتين بيتي هيغري بيجساني ورمودا مرتوفتي والرئيس أمو اتتكفنو هم نورانا وان انجفن اتتكفنو مو لفاق أبا شكم هم بيتي ورانا قب افتنتي أقوارات إدام بيتي موتو ما بوتتتن حالية دربيني هارتي برانو نقافا هجتيني كريستان تادلفا هجي نيغوشيشن هنگونو نو نتمنى نمو هجي نيغوشي غونو قبنو چوي سنة متا خينا جارا سيفتا أفضو سيفنتو أديرو خابيتي بلو لابر غولدر تجرا سيف غوجام تجرا غو بك سيتو صندقيتي أچي نيغوشي غودا why في الفيلم رتب على قبضني شوي why I need to sit and talk with بالدراسة جمالي في why في الفيلم أصلا بروان قريب في الفيلم مودا جرا جران في الفيلم هذا في الفيلم شو رمي أبغى ومن رأسه جدار so غافر أقول رمي هيكتي دريران استين هيكتي هيكتي ودي تبني هم دني هيكتي والله استين هيكتي أراكيل وركا خيني سينا نمتى we don't need to negotiate إذا والله ده بيفتح داف كامل تيجي تيجي أصلا نيجي برباي سمو جرانا وهم نما كوفا في تيم بربادين وان كينيا مو خا كامل ولين تيجي أصلا هنجر انجر ولو بتبوكل جران وان كينيا نما تكون جو نيغوشيتنج وان ولودا يس اورميا هركا كينيا جوتون غراغي مالفيتان سلتيدا مالفيتان خوتي دودا دانا ماري مالفرا تيغري مالفيتان وكتوك انتارتي تنا هيغريسي نمو بيتي قود اساسا ولي دراچو ادديمو تنا تنا لا مريچو ركون قبتو وان كينيا مو او ريبيت واني اوروبودا نام تكوجو نيغوشيتنج دريدا تيني نام براوجي مريم نوچوي ابيت الدباباي كينيا وخيا بيت جننا انا هور في فيلم نا بقبتي يو بيتي ما نام ميلو ترباتو مقاتل نمبر باسوچوي خبر علامه بيت منغسي سر علمان بيتي حبيبي تفادات سيمبوليكلي فيجيني كسيتين بيا اورومون بريسون تكمتين بيا غافا وان بيتي تولم راسام متسن ابالا دي بيفت مسالا خبيرا جارد دو بربات I don't care. Masalan san abbaq aba maatiin beetee habee beetu faadhaa yoo fadhan waa gurguran yoo fadhan waa kireessan. Ammoo mana milikseenee beetee bunatti dhugee dinqa kana asiin naa cabsu jeen kana no fayyisuu qabna. Fayyaan tini akkas malee hin jirtu. Galaa yaamneeti gullallee yaamnee abbichuu yaamnee yakkaadhaan boo teessani. Namu qeefitti deebi'anii gaa Oromiyaan abbaa qe'ee deebifnee kaa Finfinnee teenye ta'uu Oromoodhaan nuu taatii jechuudha. نمو كسي كيف ديبو قبا ما تكاليس أبا أناف ديبئة تغير لبا تبوراناتي أباف ديبئة تلو بولديس أباف ديبئة نمني وجي نغوشي قونن قب هم وان دابنتي ديبي فنجارة شكام قامت وراني من قب حقا سنو حتى أكوري راكيلو دا والشيطان نبيني ويتوي شيطان بيتي كداري والبر برخان هاي خبرا في التنفين ويتوي because إثيوبيان هنقو أكتي هفوري سيبا فتو كامهارا وسينا غافي سبرتو دافي it will take another 2-3 years درجين بر ترى درا عمله توليتو بوسي إنه نمود ده وكلا شرورو قده سبودا نتي هلاقو سيني أبي جينيس عمل لما في أتيتي مهلاقو سيني شوي ورّ مبودا رفوس عمل لما إجتانيتي هم كسر نافيسن بلسوم يندي بيشفني إسا وراني سادي كوبي فتاي لينجي فتاني they will come back and kill us again no كابسو تنابودا كابسو هنجرتو umuraaf qabsaa jira. Nama bakka bakka jiran umura qabsoo ta'e umura godhuuf qabsaa jira malee waggooti suusii qabna gaara fiiguu tana. Hagaara galee galuu qaba. Kana booda maal godha gaararra. Humna teenya tabeetee masaraadhaan tikfannu sirna keenyaan tikfannu leetee waan dhabne itti deebifannu abbaa biyyummaa keenya itti mirkaneeffannu ni ijaaranna. Sanboodoo egaa waluudhaan akkam taanaa rakkoon qabdu. Agawun maal feetaa qimaantii maal feetaa hottetuudhaan tigeedhaan maal feetanii waan fadhannamuu lafa isaanirraa murteeffachuu ni danda'an. Nuti heegaree uummata Tigraay hin murteessu. Heegaree uummata Tigraay harka Tigraay jirti. Heegareen uummata sabaa fi sablammii namuu mataadhaan heegareen teessa harka keessa jirti. Heegareen Oromiyaatis harka keenya jirti. Nuti waa'ee Tigraay naasoo jechaa Tigree maaliif waa'ee Finfinnee nu jaasooti jechuudha. Nuti waa'ee Amaaraa naasoo mirga keessanii odoo jennuun maaliif waan Oromiyaa keessa seenanii isaan
dhimma keenya keessa seenanii wajjin mari'achuu tun wal baalageessuu na fakkaatti. Aboon hubattamoo akkam fi Gojaam angora si buusuun dandeessu. Guwaasoo itti cuftee barra amata kuma tokko kophaa ta'aa waan akka sirraa ta'uu danda'an. Warraaqsi sirna kana kuffisuu danda'u maqaa fi qarreedhaati. Finfinneen handhuura Oromiyaa keessatti. Warraaqsa keenya qofaa si buusa. Qottee duudaa Kongo akkasii si agaltu jechuudha pipi. Hasi buusuu danda'us hasi jiraachisuu danda'us uummata Oromoodhaati. Rivoluushinii biraa hundinuu hamaqalee tuubaa sirraan tarree jechuudha. Kanaafuu nuti amma isaan wajjin kaanee si kuffisuun ajandaa keenyaa miti. Ammoo uummata keenyaa harka kaasi. Lola beektee Wallaggatti Tuulamatti lola beektee Gujii fi Boorana labsite dhaabe. Si fayyadu. Bineensa siis nyaatee zuus nyaachuu deemu kana haafiraa dhoowwinu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa odoo isanii galte Kongo wabii keessanii jechuudha. Waboon wabii uummata Oromoodhaatii fi isanuu warra masaraa keessa jiruudhaati. Dhiirti irra gatii isanii kafalee qottee duudaa isarraa guutuu danda'u waraana kee kanaa miti noo. Kana qottee duudaa sodaattu kanaa keenya kana sodaattu hagaadhaa kana. Kanaafuu harka nu bira kaayyadha. Oppiidiyoon adabadha. Eegee duruun akka luxuu godhaa jirtan. Qottee duudaa jala tasgabbaa. Yoon tasgabboofne isa saaxilaa jechuudha. Nama taraa tana deemee qottee duudaa wajjin isaan irra deebisuudhaaf qabsaa'u noo. Adda godhuuf teenyaa beekadha beekatanatti. Waraanni keenya ni beeka. Qeeruuf qarreenis ni beekti waan godhuu qabdu. Guyyaan hin geenye wal tanaababnee akka afaan qottee duudaatiin waan godhuu qabnu goona. Malee nu beetee waan nu quban qabne nu kaaftanii nu duuba ammoo mootummaa jaarratan. 2018 bara exactly nuti wanni biziidha. Wayyaana kuffisutti isaan ammoo sirna jaaruu irratti bizii. Wanni beetee 2018 akkuma lafaan kaane negotiation godhatanii Oromoon qeeruuf qarree waan biratti bizii gara duubaatiin taa'anii wajji haasawatanii eenyutu marree taa akkamii deemtii everything waan amma ta'u kana irra walii galameetti itti seenan jiran. Abiyyiin nu gane hin jiru yoo dhugaa barbaadan. Af evidence jechuudha. Abiyyiin yoo nu gane gaafa odoo wayyaan irra jirtuuti walii galan gaafa san ganamne malee eeganni masaraa seenee miti kunis bullshit waan sossobanii jechuudha. Itti amananii kannaniif. Lammaa wajjin walii galamtee godhamteeni wayyaanee fi warra beektee qeeruuf qarree hogganu Oppiidiyoo Ameerikaa listi keessa nan seensisina wajji ta'anii mari'atanii fixatanii wayyaaneenis akka galtu walii galtee saniin galte. Laga isaan wayyaanee duuba sirna jiru jaaruudhaaf itti kannan. Gaafa beektee Abiyyiin wanni dhufe maali Washington DC dhufe is already obvious. Inni akka qottee duudaa hojii haasoo deemu. Maaliif Biraanuu Naggaa hojii Koloraadotti ta'anii hojii haasoo ni jiran. I think Maryland taatu I don't know. Wajji ta'anii haasawatanii fixatan silaa beektee guyyaa sani sarara diimaa keenya beekuu irra ture. Jarri kun odoo akkasii beekuu galee hundi isaaniitu. Otoo ganamnee beekaniiti galan. Malee Abiyyiin gaafa Jawaar marsee mifatu bimbatte. Amma gaafa beektee eenyu miirik masaraa galchee now bullshit. Kana gawwaatti barbaadii jechuudha. Akka kana godhu you all know ni beektan. Abiyyiin gaafa DC dhufee Amaara wajjin isan hundaa'u mogga darbee gaafa taa'ee mareeti. Jintooti hobatu laa cufatanii naasonne ganamne hin jenne isan DCtti. Otoo inni Minisootaan dhufinu qaallichi Amaarri nu harkaa fudhatee they know all of them. Ragaa fidnee isa laa dubbisuu hin dandeenya jechuudha. Warra gaafa san aangoo gubbaa jiru. Warra simate Abiyyi simate qottee duudaan gaafa Abiyyi san harkaa fudhatte. Gaafa beetee maali Daaneel Kibratii fi amma Micciiwwan Mangaa jettee nu arrabsitee miti gaafa Siidaan miilik wanni itti galee miti. Gaafuma dura dhufe sanuu you knew. Gaafa san bareeddee jechuudha sila. Oromoodhaan dubbiin ganamne silaa gaafa san bareetti. Silaa beetee haganaa dhumuu jechuudha. Too late. Amata lama namicha keessanii egaa inni milishaa akka Noorz Kooriyaadhaa waraana qopheeffatee fixate booda asii beetee ilmaan Mallas Zeenaatiif jinniidhaan haasoo gootanii jechuudha. Which is too late. Ammas already geemii akkasii dalagamaa jira. Abiyyiin ni kufaa ni beekan. They know. There's economical factor, there's political factor, there's a security, diplomacy. Wanni afran kana calculation dalaganii hagam inni tura Ameerikaan ni beekti, Oromaaraanis ni beekti. Abiyyi yoon kufaa. Hin kufumoo. Haa kuffisus nuti jechuudha. Not on your timetable. Karoora keessanii miti hasanni kun kufu. Karoora waraanni Oromoodhaa lafa kaayyateen, karoora uummanni Oromoodhaa lafa kaayyateen. Even odoo nuti qophaa'inuu yoo sirni kun kufee kan dhuftan taate get ready. Isirrattis qabsoon akkasitti beekaa. Isirrattis qabsaa'uudhaaf qophii. Uummanni Oromoodhaa kana beekuu qabaa jechuudha. Qabsoon ara jalqabne kun ilaa xumuratti akka huban qabnetti dhaloonni itti aanu
nagee aanaa jira akka jiraatu barbaada bilisa ta'e malee hogguu suphuu kanarraa na'u. Aboon hubattoon akkam jiran danqabayoo nu bannees just wait isaniif galaanii dhufti jechuudha. Bubbulaan dhufti aarsaan ta'an hin kafallu qeeroo fi qarreen xiyya tasgabbaawaa guyyaan hin geenye waamichuu tokko qofaa qeeroo fi qarreef godhame gara waraanaa malee daandii miti. Akkana badeero akkana dubbiin bikka karaa sandaqe leenji irraa akkadhu diina keetirraa. Humna boru biyyaan buufannu qopheeffannu. Teen dambalii uummataa gadhiifna jechuudha. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoodhaaf ishee afuufe namni tokko manatti nafina. Torbaan tokko nu gahaa jechuudha. Bututtee jirti mootummaan irraa. Amma mootummaa bututte tana aarsaa keenyaan hin kafalchiisu. Wanta kana amana warraaqsi maqalee irraa ka'u Finfinneen mootummaa biyyiidhaaf uffisuu hin danda'u. Maybe dinagdee isaa maybe indirectly contribute godha malee directly xumuratti godhuu hin danda'u. Warraaqsi qottee duudhaadhaa abiyyi uffisuu hin danda'u. Warraaqsi abiyyi uffisuu danda'u keenya. Nuti gaataamti kawo beetee tarsimoo qottee duudhaadhaatiin miti no keenya godhanna. Warraaqsa mataa keenyaa godhanna malee namaaf daboon ooluu guuzan ooluu isin hin jaalmaan ayyaa. No battamu akkam. Abdii guddaan qaba dubbiidhaa jabdu laal. Dubbiidhaatu dubbii jabdu yoo amma kanatti qolola irraa baafne isanii ga'uu baanne. Taarraatu rahamtuudhaaf laa taarraatuun well organized na amana akka ajaa'ibatti laa tolchanii bareechanii karatti si raffisiisan karatti si kaasuu deeman walii gallaayu karatti beetee qeeroo tana iskistaantuun hundinuu Oromoo qeeroo Oromoodhaa kaasuudhaaf no qeeroon Oromoodhaa rimoonnis waraana bira jira malee faannoo bira hin jiru jechuudha. Qabsoo teenya ifiif gaggeeffannee tiifannaa shaboo carraan kan itti hafe. Waniin okay na biraa sakkana ayyee obsaa atika dhaabsa keenya kana jarri they don't like it dillee godhaa jira amma waan fixadhe achirraa illee iskiriina gubbaa ammallee haasawni deemaa jira deeqaa takka bu'a kana dillee godhaa jiranii obsaa shabboon silkii sanii haa hannu namoota irratti beetee yeroo garii nuti isaniif kan information sammooda ammoo murteessinu jechuudha akkana deemu jira maal yaaddanidha ugaannamu gamana yaada kana walitti qicuun tuni Oromoo tasgabbeessiti kanaaf carraa isanii bannaa jechuudha ugaa information arkanne wanni beetee isaniin ga'uu barbaannuufi yoo isanis irra nutumsitanii kallattirra wal keenye lubbuu nama hedduudhaati beetee qisaas irraa oolchina jechuudha. Fishkaan Gondar irraa afuufamu nama keenyatti dhumuu ta'a because mootummaan liyyuu haaliin Amaaraa waraana kun ajjeesaa jirtu bara ammoo harkaa jira. Ijoolleen nagayumaan bobbaatee galaa jirti.